بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو نجاح يا كيساني جرتو كبجمتو في جالتمتو هرتفتو تساعدو شو جرتني نجاح كيساني أنا برلي نجاح كوتيني جدا إجازة وقتو في كبجمتو تكية فيديو قبل دفين جرا يجونا فيديو كن اللي بيتزا mana keessatti akkatti hojjetaa jirru isin agarsiisaa jira jechuudha. Egaa piizaan ana biratti aynata kanaan hojjetama jechuudha. Piizaan aynata hedduudha kan kuduraan gubbarratti naqamu jira. Anasitti naqii fi jabana bichaan fayyadame jechuudha. Akka maatiin jaalatan akkana waan ta'eef egaa hedduu akka mi'aa hedduu akka urgaa bareedaadha. Egaa hanga jalqaba viidiyoo kana faana tura akkatti bukkoo isaa bukeeffadheen isin agarsiisa jechuudha. Amma akkuma beekamu duqeetii naqadheen jira jechuudha. Duqeetii irratti maal naqaa jira? Itittuu yookaan laban zibaadii jedhaniini. Egaa soqidda xiqqootti naqachaa jira. Faniili allee xiqqoo si afuura seenaa urgaa itti naqachaa jira. Zayitiin itti naqachaa jira. Yeroo hundumaa duqeetii akkatti bukeeffadhu isin agarsiisee jira jechuudha. Ani haala salphaa ta'een bukeeffadha jechuudha. Ajiinaan kiyya baay'ee bareedduudha. Akka ajiinaa nama biraa nama dibdu jechuudha. Fish jettee akka daabboo bareedduu takka. Yaa egaa salphumatti hojjettu jechuudha. Bukeessa jira. Inni xiqqishoo bukeessa. Isin hanga qiyaasa keessanii ittiin hojjechuu dandeettanii nama wantoota itti dabalaman isin agarsiisa jechuudha. Kun bifa kanaan bukaayee muree jira jechuudha. Bukaayee turtii sa'aatii tokko booddee dhufee akkana sirreessa jechuudha. Wayitiin koffi jedhee baay'isanii isiniif qabadheen dhufne dhiifama wajjin guyyaa biraa jalqabarraa hanga xumuraatti isin agarsiisa jechuudha. Egaa saaduu shoo nyaata qabattee dhufti. Jajjabeessaa faana dhaabbadhaa. Cina dhaabbadhaa isin jedha. Egaa asirratti kan naqachaa jiru salsaa jechuudha. Bukoo kiyyaa kan bukaayee malawaa godhee diriirsee kayetiin kubbaayyaa muree jechuudha. Akkatti qiyaasa kana muree yaa akkuma isin jedhee piizaan aynaa hedduutti hojjetame jedhu piizaan guddaan bal'aan jira. Ijoolleen akkanatti fedha waan ta'eef ammallee mummuruudhaaf nama rakkisu. Akkuma dhufanii fudhataniituma afaan kaatanii nyaachuu malee mummuruudhaaf nama rakkisu isin jedha daawwattoota kiyya. Isii tana hojjechuun salphaadha jedhee yaada maaliifi guddaa san erga hojjettee kaate mummuruudhaaf si rakkisa jechuudha. Yoo itti isa murtu jubuuniin isaa garagara deemaa walii gadi fash jedha jechuudha. Suuta of eeggataa nyaata warra piizaa nyaatu yoo nagarre kanaaf piizaa bareedduu hojjechaa jira jechuudha. Piizaan teena tana fakkaatti jechuudha. Akkana daawwadhaa isin jenna kabajamtoota fi daawwattoota kiyya. Hojii bareedduu hojii gaarii rabbiin waa taasisu. Hojiidha akkasitti hojjetaa yeroo isin agarsiisaa jira jechuudha. Laayikii, sabskiraayibii, sheerii godhuudhaan bira dhaabbadhaan isin jedha. Egaa harka kiyyallee odumaa wanta kana hojjechaa jiru harki na gubate jechuudha. Akkasiin jedha daawwattoota fi kabajamtoota kiyya. Akkasiin jenna bifa kanaan qopheessee jira jechuudha. Waan gubbarratti naquudhaaf qopheeffadhee jira muradhee lafa kaayyadheen jira. Kunuutu isa kana qaqal'aanii beektan jedhee yaada warri biyya Arabaa keessa jirtanii kana indoomii wajjin Filippiniin caalatti hedduu nyaatti jechuudha. Ijoolleen kiyya mootu kun akkatti piizaa wajji akkatti nyaatu jechuudha. Isin jedha. Nyaata akkaan bareedduudha isin jenna. Akka isinitti tolu abdiin qaba jechuudha. Jabeessaa laayikii godhuudhaan sabskiraayibii sheerii godhuudhaan faana turaa isin jenna. Egaa waan gaggaariidha. Jabeessaa laayikii sabskiraayibii sheerii godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isin jedha.
Hayyee daawwattoota fi kabajamtoota biyyaa hanga tartiiba godhuuf furnoo banadhee jira jechuudha. Daabboo furnoo banadhee jira. Gubbaa fi jala isaa banee dheengattaa harka kana muruna gubee toleera. Qopheessee xumuree jira jechuudha. Amma ajuubni gubbaatti naquun naafa. Amma ajuubni itti naqee walitti dachaa ni jira. Amma kana fakkaata jechuudha. Hedduu akkasitti walitti qabata. Egaa amma karaa furnoo keessuuf deemnan jechuudha. Hayyee hordoftoota kiyya laayikii, sabskiraayib, sheerii godha. Jabeessanii isiniin jenna. Daawwadhaa. Hayyee kun immoo tokarri umurii irratti guuraa jira isa jechuudha. Sagaleen kiyyaa dhagamaa jira. Egaa baatee sin beekun dhagamaa dhayyaata. Ni dhagamaa dhayyaata. Egaa bifa kanaan xumurree baafnee jirra jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Kan juubuna kophattiin hojjedhe kan argitee foon irraa hojjetama jechuudha. Naqaanaqeen kuni kan foon irraa hojjetadhe isallee kophaa kaa'ee jira. Sanis kophaa kaa'ee jira. Amma nyaachuu qofaan urgaa'anii mi'aawa. Ijoolleen gaafa piizaan hojjetame gammachuu qabdi jechuudha. Kana fakkaata isin jennaa kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa. Daawwadhaa. Asitti illee waan ajaa'ibaa wayitiin isin agarsiisa jedheetiin galgala gizeenii waraabee jechuudha. Akkuma beekamu piizaa galgala ijoolleen nyaatti. Ijoollee fi kan hojjedhee amma gabbaa'ee jechuudha. Egaa obboleetta koo kinniisa kuni jechuudha. Asitti walitti qabamee mashafaa jedhanii ni jira. Maqaan isaa maali wanta kana? Huccuu asirratti fannise jechuudha. Huccuu madaamiin birrii meeqan bitte qaalii jechuudha. Miiceetiin asirratti fannise galgala isarra haa buluu, asirra bulee haa goggoguu ganama fuudha jedhee waan dhufu kun akkatti kabbabe jechuudha. Guyyaarraa waan addaatiin nu mudate. Subhaanallah. Kenniifni biyya ormaa kuni akka kenniisa biyya keenyaaf ofurdaa miti jechuudha. Xixiqqaadha baay'ee tisicha fakkaata. Ofiin nanguma saniin hunooma dammeessee jira jechuudha. Asitti damma jettaniin bakka kunumma osoo isirraa ri'anii dammatu as keessa jira jechuudha. Egaa sodaarraa ila fincaan qiqqi madaamiin jechuu kana laaltee sodaa kanarraa madaamii fincaan qiqqicee isiniin jenna. Baay'ee sodaatti jechaadha. Nama dhiba. Wallahi takkaan sodaadhe anuyyuu nama ciniina jedhanii. Kanaaf egaa daawwattoota kiyyaa daawwadhaa kanallee waan ofii kiyyaa daawwachaa jiran isin agarsiisaa jira. Kunoo fooqii gubbaarra jechuudha wootannu jirru. Achi garaa gadii dachii lagaa isinii waraaba ka'a. Dachii lagalleen bareeddi moo bareeddu laalamee yeroo galgala ishee lelelelel jetti makiinaan karaa gubbaa. Ani immoo haaluma sanitti gobba'uun dharraa natti taate jirti. Achi bakka viidiyoo waraabee ija kiyya duratti ilaala taa'e isinillee ilaala maal ana qofa ilaala. Ana qofatu ilaala miti isinillee ilaala daawwadhaa daddafaa isiniin jenna.
Egaa viidiyoo kana laayikii godhuudhaan sabskiraabii godhuudhaan jabeessaa sa'aduu keessanii isiniin jenna. Sa'aduun keessanii kun fooqii gandallee waraabdee isiniifitti jechuudha. Fooqii gandallee waraabdee isiniifitti liistu jechuudha. Hayya uummata kiyya kabajamoo daawwatamoo daawwadhaa viidiyoo kana daawwadhaa isiniin jenna. Kun alhamdulillah rabbil aalamiin rabbi galanni haa ga'u. Galgeenni dhufee jira isiniin jenna. Gizee galgala kana karaa kana deemu kaddas nama jedhu gizee guyyaa hin o'a waan ta'eef. Amma shay dasna jennaan qabadhee dhufe jechuudha. Kun karaa si deemuu feetan karaa deemaa ilaaluu dandeessanii. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyya waan nafaana turtaniif guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Jalqabarraa kaatanii hanga ammatti nafaana waan jirtaniif baay'ee naaf galatoomaa isiniin jedha. Egaan kana fakkaatti isiniin jenna. Kana fakkaatti kun bareedduu fooqeedhaan kun namarratti garagalee fakkaata iyyuu. Waan namarratti garagalee fakkaata. Ilaalaa daawwadhaa isiniin jenna. Akka isiniin jenna wallaahi. Bakka galgala yeroo sheelelele jetti makiinaan karaa gubbaarra akkasitti deemne waa fuunii faadachaan jechuudha. Baay'ee namatti tola. Waan natti tole malee waraabee fitu waan hin beektaniif na beektanii akkasii isiniin jenna. Daawwadhaa. Warreen hanga ammaa na jajjabeessaa turtan na cinaa dhaabbattanii tokko naaf galatoomaa isiniin jedha. Affeerraa kiyyaa kabajanii bakka hin jirutti natti dhuftanii galatoomaa. Galanni keessaan bilisummaa yaa ta'uu isiniin jenna. Akkasii. Hayya ammas galgalaa'ee jira. Galgalli kana fakkaatti. Bitti toostii jechuudhaaf. Dhiifamaan gara biraan jedhaa jira. Ayyee daawwattoota fi kabajamtoota Sa'aduu Shoo kana fakkaata jechuudha. Egaa jechuudhaan callisee gara keessan deebi'ee jechuudha. Egaa kana fakkaatti. Achi gadi ilaalaan bareeddu amma dirreen tun illee ilaalaa baadiyyaa ganda keenya. Baadiyyaa akkitti natti bareeddu baadiyyaan ganda keenya. Akkan isiniin jenna yaa kabajamoo fi jaallatamoo uummata gashtii. Kana fakkaata isiniin jenna. Rabbiin isinirraa jaallatu baay'ee Sa'aduu jajjabeessaa jirtu. Sa'aduu cinaa dhaabbachaa jirtu. Galatoomaa guddaa tokko naaf galatoomaa isiniin jenna. Horaa bulaa isiniin jenna. Waggaa 1000 turaa isiniin jenna. Oromoowwan koo Oromoo qaqqaalii daawwadhaa viidiyoo kana.
hanga xumura isaa daawwadhaan affeerraa isaa aduuti. Viidiyoon na jalaa dheerateemi yaw homaa miti. Abshiru ni dhumata. Ni bareedu ilaala. Ni bareeda walaa akka malee. Akkasiin jenna mata keenya bareedduudhaan teenya qaqqaliiwwan teenya. Jabaadhaa jabeessaan isin jenna. Laayikii gootanii sabskiraayibii gootanii waan jalqabarraa kaatanii hanga ammaa na faana turtaniif galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee nagahaan turtii gaarii yoo kana fakkaataa isiniin jenna. Nagahaan turtii gaarii isiniin jenna. Baay'ee ciao, maal salaamaa.